manni maree bakka bu'oota uummataa yaa'ii idilee 16ffaa bara hojii tokkoffaa taa'een dhimmoota haala yeroo irratti xiyyeeffataniif kanneen biroo irratti marii taasiseera. Marii isaa kanaanis gaaffiin dhimma haala yeroo irratti xiyyeeffate miseensota mana marichaan kan dhiyaateef yommuu ta'u ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmedis deebii kennaniiru. Rakkoowwan yeroo ammaa kana naannoo Gaambeellaaf naannoo lixa Oromiyaa irratti qaqqabee gaaffilee ijoo ministeera muummeef dhiyaatanii turanidha. አሁንም በግብጽ የፋይናንስና የትጥቅ ድጋፍ በሀገራችን በነፃ አውጪ ስም የተደራጁ አእምሯቸው በዘረኝነትና በጽንፈኝነት የናወዘ yeroo ammaa kana deeggarsa faayinaansii biyya Ijiptiin kan deeggaraman biyya isaaniif uummata isaanii kanneen hin jaalanne shiftoonni baandaan daangaa Sudaan keessatti leenji'uun uummata keenya namoota nagaa irratti gocha suukkanneessaa ta'e raawwachaa jiru. Akka fakkeenyaatti gochaan naannoo Gaambeellaaf naannoo lixa Oromiyaatti raawwatame agarsiiftuu guddaadha. Dhimma kana tasgabbeessuuf yookaan namoota yakka raawwate mootummaan maal gochuu yaade? ከትግራይ ክልልና ከዚያም ውጭ የህወሓትን ሀገር አፍራሽ ጦርነትና የፖለቲካ ሴራ በመቃወም dhalattoonni naannoo Tigraay fi isaan ala jiraatan gocha biyya diiguu garee shororkeessaa TPLF mormuun osoo lubbuu isaaniif hin yaadda'in qabsaa'aa jiru. Mootummaan namoota kanaaf eegumsa akkamii taasisuuf yaadeera? እነዚህ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ወጣት አምራች ዜጎቻችን በሀገር ውስጥና በውጭ ሀገር lammiilee Itoophiyaa keessaa harki caalaan dargaggoo akka ta'e ni beekama. Dargaggoon kun ammoo hojii barbaachaaf jecha gara biyya alaatti godaanuun miidhaa guddaan irra gahaa tureera. Mootummaanis rakkoo kana furuuf jecha lammiilee kanneen gara biyya keessaatti deebisuutti argama. Dhimmi kun hedduu mootummaa kan galateeffachiisu ta'e dargaggoota kana deebisanii ijaaruuf hojiin hojjetamaa jiru maal fakkaata? Gaaffilee gaafatamaniif deebii kan kennan Dr. Abiy dhimmi nageenyaa dhimma qaama tokko qofa yookaan dhimma saba tokko qofa godhanii fudhachuun dogongora akka ta'ee fi mootummaanis rakkoo uumameef uummata waliin ta'uun balaa hamaa qaqqabuuf yaalamee ture hambisuu danda'eera jedhan. የጸጥታ ተቋማትና መንግስት ይሄን ነገር ለማስቀረት ከፍተኛ ርብርብ እያደረገ መሆኑን የምታውቁት ቢሆንም dhaabbileen nageenyaa fi mootummaan rakkoo jeequmsaa fi ajjechaa lammiilee nagaratti xiyyeeffate kana dhaabsisuuf hojii guddaa hojjechaa akka jiru yoo beektanillee hanga yoomitti dhimmi kun itti fufa isa jettaniif namoota gocha suukkanneessaa raawwatan kamuu shanees haa ta'u kanneen biroo irratti haala hojii nageenyaa buusuuf hojjechaa jirru jabeessinee kan itti fufnu ta'uu qaba. Kunis deeggarsi hawaasaa haala kanaan dura eegalameen kan itti fufu taanaan shororkeessitoonni kunneen kan badan ta'u yeroo hundaa hojii kaayyoo fi mul'ata hin qabne hojjetu waan ta'eef dhimmi milkaa'uuf tokkollee hin jiru. ሀተውቲ ንቆሩ ደንደውታ ገሩ ሂን እንጅፈተኒ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚደረገው ግድያ አንዳንዶች እንደሚገልጹት በቸልታ መንግስት ስራውን ስለማይሰራ ኃላፊነቱን ስለማይወጣ ተደርጎ መወሰድ የለበትም። akka namoonni tokko tokko ibsanitti ajjechaan Itoophiyaa keessatti raawwatamu dhiibbaa mootummaatiin akka ta'etti kanneen ibsan ni jiru. Haa ta'uti dhimmichi garuu akka jedhamu miti. Mootummaan nageenya uummata isaa eeguuf jecha sa'aa 24 hojjechuutti argama. Kanaanis lubbuu namoota hedduu baraaruun danda'ameera. Nageenya kana eegsisuuf jechas qaamoleen nageenyaa hedduun lubbuu isaanii aarsaa godhaniiru. Dhiheenyuma kana mana maree bakka bu'oota uummataatti akkuma ibsinetti jeequmsa uumameen qaamoleen nageenyaa hedduun du'aniiru. Jeequmsa dhiheenya kana naannoo Gaambeellaa fi lixa Oromiyaatti uumamen qaamoleen nageenyaa nageenya uummata isaanii eeguuf aarsaa ta'aniiru. Qaamoleen nageenyaa kun bakka haala mijataa hin jirretti lubbuu lammiilee isaa eegsisuuf xaaraa jiru. Kanaaf manni maree kun kabaja kennuufi qaba. ይህ ሳይከፈለው አገሩ ወዶና አክብሮ ህይወቱን የሚከፍለው የጸጥታ ተቋም የተከበረው ምክር ቤት ክብር ሊሰጠው ይገባል።